Ashama akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii Firaateek barnoota irraa keessatti kan waliin ilaallu akkamitti bilbila daataa dafee fituu akka sirreessitan qabadhee isin dhufe jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaa. Namoonni YouTube chaanaalii Firaateek faaraa taatan subscribe gochuun mallattoo beelii tuquudhaan walirra kaawwadhaa jechuudha. Akkasumallee namoonni viidiyoo kana daawwatan laayikii godhadhaa faayidaa guddaa namaaf qaba waan ta'eef barnoota dabalataa ilaaluudhaaf Playlist keessan daawwadhaa. Kanaaf gara barnootatti haa deemnu. Bilbilli namoota baay'eedha daataa dafee fituudhaan rakkachaa akka jiran beekamaadha jechuudha. Kun waan nama shakkisiisuu hin qabu. Gaafii kana immoo karaa koomentii gaafatamee ture jechuudha. Kanaafan viidiyoo kana qabadhee dhufe jechuudha. Bifa salphaa ta'een akkamitti bilbila daataa dafee fituu sirreessuudhaan akka daataan bilbila keenya dafee akka hin dhumne gochuu akkamitti akka dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Akkasumallee haga ammaatti namoonni viidiyoo kana laayikii gochuu akka hin daganne. Kanaaf gara viidiyoo haa deemnu. Jalqaba irratti siitingii bilbila keenya keessa seenna jechuudha. Siitingii bilbila keenya keessa ni seenna. Erga siitingii bilbila keessa erga seennee booda connection kan jedhu kun jalqaba irra jira. Connection kan jedhu kana keessa ni seenna jechuudha. Connection keessa erga seennee booda data usage kan jedhu kun jira. Data usage kanarra seenna jechuudha. Erga data usage keessa seennee booda data saveriin kuni on ta'ee jiraachuusaa ni mirkaneeffattu jechuudha. Yoo off ta'ee on gootanii teechisuu qabdu jechuudha. Data saveriin kuni akka data nu qusatuuf jechuudha kan on godhachuu qabnu. Data yeroo baay'ee siimii keessanitti fayyadamtan siwaan yoo ta'e waanii siimtuu yoo ta'e immoo siimtuu irra ni seentan jechuudha. Mobile data usage kan jedhu kanarra ni tuxxan jechuudha. Fakkeenyaaf amma kan lama faasanii jechuudha. Erga tuxxanii booda appilikeeshinoota eeyyama keessaniin ala fayyadamaa jiranii fi kan isinillee barbaadanii itti fayyadamtan intarneetii bilbila keessanii kan fayyadaman jechuudha. Daataa bilbilaatiin kan hojjetan nutti agarsiisa jechuudha. Seetingiin kuni kanaaf appilikeeshiniin tokkoon asirra jiran kuni kan daataa bilbila keenyaa fayyadamanidha jechuudha. Kanaaf aappii kamtu sirriitti fayyadamaa jira, otoo isin fayyadamin kamtu fayyadamaa jira kan jedhu bifa bal'aa ta'een asirratti ni kaa'a jechuudha. Tartiibaan kaa'ee jira guddaarraa gara xiqqaatti jechuudha. Kanaaf appilikeeshinoota kana eeyyama keenyaan ala akka inni daataa hin fayyadamne akkamitti akka gochuu dandeenyu isinitti argisiisa jechuudha. Kanaaf duubatti deebi'uudhaan daataa siivarii kanaa gaditti allowed networks for apps kan jedhu kun jira. Allowed networks for apps kan jedhu kanarra ni seentanii jechuudha. Erga seentanii booda appilikeeshiniin bilbila keessan irratti mul'atu hundi isaaniitiyyuu asirra ni jiran jechuudha. Kan mul'atanis kan hin mul'annes ni jiran jechuudha. Kana appilikeeshinoota kana eeyyama kenninaaf jechuudha. Akka isaan daataadhaan hojjetan, akka isaan waayifaadhaan hojjetan, akka isaan lachuun hojjetan irra galfannaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma appilikeeshinii tokko isarra yeroo tonne mobile data or wifi only mobile data only fakkeenya amma inni wifi only ran kaayadhe jechuudha. Appilikeeshiniin yeroo baay'ee mobile dataadhaan hin fayyadamne wifiidhaan akka hojjetan kanan barbaade jechuudha. Isinis siitingii kana sirreessuudhaan appilikeeshinii tokkoon asirra jiran kana hunduma isaatiiyyuu aappii isin akka inni mobile dataadhaan akka hin hojjenne yeroo isin daataa bilbila keessanii fayyadamtan appilikeeshinii sun akka hin hojjenne akkamitti akka gochuu dandeessanidha jechuudha. Kanaaf eeyyama isin kennitaniin ala hojjechuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf amma appilikeeshinii kamiyyuu tuquudhaan eeyyama keessaniin ala akka hin hojjenne gochuu ni dandeessan jechuudha. Appilikeeshinii isin yeroo baay'ee mobile dataadhaan hin fayyadamne kan itti sirreessitan jechuudha. Wifi only mobile data or wifi kan jira. Mobile data only jira jechuudha. Kan bilbila data bilbila qofaaf fayyadamuu barbaadanis yoo gochuu akka inni wifi fayyadamnu gochuu yeroo barbaadani aappii isaanii eeyyama asii kennitaniif jechuudha. Fakkeenyaaf amma TikTokiin jira. TikTokiin kuni mobile data fi mobile data yookiin wifiidhaan ni hojjeta jechuudha. Akkasumallee wifi qofaan akka hojjetus gochuu ni danda'a. Mobile data qofaanis akka hojjetu gochuu nan danda'a jechuudha. Isinis aappii barbaadan aappii isin mobile data yookaan data bilbila keessanii akka hin nyaanne barbaadan yookaan akka hin hojjenne barbaadan irraa kaasuudhaan wifi irratti deebisuudhaan fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf
eeyyama keessaniin ala aappiin tokko yeroo isin daataa bantanii hojjechuu hin danda'u jechuudha. Eeyyama keessaniin ala hojjechuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf siitingii baay'ee salphaadha. Kanaaf baay'ee salphaadha jechuudha. Siitingii bilbila keessanii seentanii, konnekshinii keessanii seentanii, daataa yuuseejiin jira. Daataa yuuseejii keessa erga seentanii booda aappilikeeshiniis yeroo baay'ee fayyadamtan hagam akka isaan nyaachaa jiran, hagam akka daataa bilbila keessanii hagam akka fayyadamaa jiran ilaaluudhaan duubatti deebi'uudhaanii Allo Networks for Apps kan jedhu kana eeyyama asii kennitanii fi itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Viidiyoo kanaan gadhumatti waan daawwataniif galatooma jecha obboleeyya YouTube channel Firaatek Faaraa taatanii subscribe godhaa. Laayikis gochuu akka hin daganne barnoota birootti nagaa walitti deebinutti nagaan tura. Bye bye.